Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kapune kabajamtoota daawwattoota Ashaa inda kadirtuuf akkam jirtan nu nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin. Daawwattoota keenya har'a deebi'ee dhufee jira. Har'a immoo maal qabatte yoo jettan daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana har'a kushiinaa jira. Kushiinaa keessallee qimamii meeshaalee kiyya qimamii hunda isaa yaasee haala kanaan qopheessee jira. Qimamillee haara wabitee haala kanaan qabadhee dhufee jira jechuudha daawwattoota keenya. Har'aani qimamii akkamitti akka qopheessan isin agarsiisu osoo hin taane daawwattoota keenya gorsa shamarran biyya arabaatii galanii yeroo jedhan biyya keenya keessatti xiqqoo dhamaatii wayiitu jira ni dhamaana jechuudha. Warroonni biyya arabaa turree dhufne kun yeroo biyya sanii gallee biyya kana geenyu jechuudha. Isaaf dhaamsa tokko tokko isinii dhaama asumaan immoo waa'ee qimamiitirrallee isinii haasaya. Hagaduma viidiyoo kiyyaa nama hojjetuudhaan share like subscribe gochuun akka hin irraanfatamne isiniin jedha daawwattoota kiyya. Amma kallattii maanin waa'ee gorsa shamarran biyya arabaa maal qabadhee isinii dhufetti seenaa jechuudha daawwattoota keenya yeroo biyya arabaatii galu jechuudha. Maaltu jira isinitti fakkaate baay'ee bakka wanti hunduyyuu duuda nutti gala jechuudha. Wanti hunduyyuu faallaa nutti ta'a jechuudha. Sababni inni faallaa nutti ta'uuf illee nuti kabeeynu jechuudha. Jireenya biyya sanii bakka barri ammata dheeraa si jiraanne wanti hundi bakka waan qophaa'etu jira jechuudha. Fakkeenyaaf qimamii yoo fudhanne jechuudha biyya sanitti hundi isaatuyyuu wantoonni amma asitti argitan kun hundi isaatu daakamee adda addaan biyaansi meeshaa gana gaga'uun guutamee lafa ta'a jechuudha. Bakka waan gana gaga'u kanaan guutamee lafa ta'a jechuudha. Garuu gisee as dhufne qimamii yoo bitatuudhaaf nu deemnu wanti hunduyyuu akkanattuyyuu bakka maratti hin argamu. Wantummaan kunuu jechuudha bakka maratti hin argamu. Haga tanaan walitti qicanii jechuudha. Haga tanaan walitti qicanii waan hundarraayyuu maddabanii birri 20 birri 30 akkas jedhaniin. Yeroo san wanti hundu faallaan ta'a jechuudha. Faallaan ta'a wanti nu hojjenne wanta akka warra biyyaa keessa duraan jiraatu hojjeteen tokko nu dhufu. Isuma kanaayyuu immoo qopheeffachuuf haala mijeeffachuudhaaf yeroo dheeraa nuti fudhata jechuudha daawwattoota keenya. Sababni isaallee nuti ka barannee ka achiisanii jechuudha. Ka wanta hunda qophaayaa san barannee jirra. Ol fuunee akka barbaanne dabaluu malee meeqan bitamee wanti jedhu hin jiru jechuudha. Asitti yoo dhufne garuu wanti hunduu wacillee mataa keenya irra ta'a jireenyillee mataa keenya irra ta'a kanarraa ka ka'e baay'ee ulfaataa ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Maal nu barbaachisa jechuudha. Gisee achii gallu kallattii maanin nama gaarii tokko qabaachuu qabna yookaan nama biyya nu barsiisu yoo san hin qabaatin immoo ofuma keenya itti qophoofnee galuu qabna jechuudha duruma. Itti qophoofnee galuu qabna yeroo jedhu viidiyoo nu barbaachisu waa'ee biyya keessaa waan tokko tokko yeroo laallu nu fayyada jechuudha. Maal irraa ka'e amma fakkeenyaaf qimamii kana jechuudha. Ani yeroo dura biyya sanii galutti baay'ee ulfaataadha bakka haala itti see qopheessu ani baay'ee natti ulfaatee ture. Sababni isaallee xixiqqishoolee madabarraa gurguramtu san beeka malee bakka julmaa itti gurguramuu fi bakka kiiloon itti gurguramu akka qallaatti argachuu hin dandeenye hin argamu akka laayyootti jechuudha. Sanirraa ka'e baay'ee dhamaatiin hedduu jira. Biyya arabaatii yoo dhufan bakka wannummaan hundi gaara namatti ta'u tokkotu jira jechuudha. Kanarraa of baraarsuuf gizimachi jirtan wanta isin fayyadu laalaa viidiyoollee wanta biyya keessa jiru osuma achi jirtan hubadhaa. Gaagaataa keessummaa achi gisee isin galtan isinti yaa'ullee ofirraa qalal godha. Isin galtan Ameerikaa miti. Ka galtan biyya arabaatirraa hajjitanii osoo hin taane dalaydanii galtanii ka galtan immoo namaaf osoo hin taane mataa keessaniif haga dalaydanii galtanitti namni 20 namni 30 manatti waan isin eeguuf tokkollee barbaachisaadha jedhee yaaduani nuti achii galle ta'eef wanti hundi duudaa garaa nutti deebi'ee jira. Kachirraaf immoo keessummeessuun baay'ee ulfaata. Namni dhufe sun immoo waan namarraa eega jechuudha. Kuni baay'ee jireenya keenya nutti ulfaatessee akka biyya arabaa sanitti achi deebinu nu taasisa jechuudha daawwattoota keenya. Kanarraa baraaramuudhaaf gizemaa achi jirru waan hunda ofirraa qalal godhuudha. Fakkeenyaaf boolee dubartiin takka biyya arabaatii galtu booletti nama 3 nama 4 ta'anii eeganii nama 3 nama 4 ta'anii eeguun maaliif barbaachisaa ta'e? Yaani abbaa manaa isii yookaan obboleessi yookaan abbaan isii yoo dhaqee fuudhee baay'ee gahaadha. Yaani meeshaa achi harkistee dhuftee ofillee rakkisuun hin barbaachisu warrallee rakkisuun hin barbaachisu. Meeshaa keessa qalal godhatte namni sitti dhufus qalalli jedhee yoo sitti dhufe wacirraa si ittisa jechuudha. Wal keessa maama itanaan hin jedhinaati maaliif jireenyuma addunyaa tana wal keessa makamtuudha. Gorsi kiyya jechuudha. Akkuma isiniin jedhe shamarran biyya araba ilaalaa namni biyya kamiyyuu dhufe garuu ni dhama'a. Keessattuu akka shamarran biyya arabaatii galte nam dhama'u hin jiru. Fakkeenyaaf qimamii kanarratti yoo hundaa'e barbare madaakachuun illee gaara ta'a. Barbari daakkachuun amma qallaadha miti amma yeroo ammaa kana naaf qallaadha garuu wallaahi gaara namatti ta'a akkanuma waan asoo isin hin fakkaatin.
Naali barbari daakkachuuf illee iddoo itti cafallaqan illee beekuun akka duraanis ammoo yetti miti qaxaqatan maashinaan katamaa keessatti cafallaqama bakka waa hedduu beekuun nu ulfaata isa san bu'aa bayisan ba'uudhaaf duraan dursitanii gizimaas jirtan kaani kanti birrii guuroo osoo hin taane birrii keessa seeran ol kaa'achuu akka jiru nagaa gaafa galtan jiraattan kaachirraa hafee mootu gaafa galtan immootu akkamitti jiraadha akka jedhu duruma wassantanii murteessitanii asitti as taa'amoo achi deebi akka jedhu murteessitanii yoo dhuftan baay'ee qal'aali siintaa jedhee yaada waan gar qimamichaatti yoo deebine mootu daawwattoota kennaa qimamii akkasitti madaba irratti chirchaaruun gurguran san osoo hin taane qimamii akkanatti kiiloodhaan gurguran kana yoo bitanne haala kanaan fakkeenya qimamiin kun osoo haga fedhillee taa'e wanta balaashoo tokko hin jiru qimamii gogaadha jechuudha hundi isaaniitu iyyuu kun fakkeenya kororimaadha keessaa yaasee sitti naqee homata akka fedhillee osoo taa'e hin tabalaasha'u hundi isaaniitu iyyuu wanta gogaadha waan ta'eef hin tabalaasha'u garuu daayinee muluu isaa bakka tokkotti neen yookiin hafuurri isaa keessaa taraa deema jechuudha kana jecha nama maal godha yeroo amma of bare kanatti jechuudha duraan baay'ee natti ulfaataa ture isiniin jedhee jira qimamii kana hunda isaa akkatti garaagaraatti bitaa eega biteen booda haga kana walitti qicaa kan itti guddatu qabu itti guddisaa kan irraa xiqqaatu qabu irraa xiqqeessaa haala saniin walitti qicee ifuma kiyyaa wal madaalchisee jechuudha ni daaka yeroo takkaaf daakee jira ammayyuu kodaa akkamisin agarsiisa ni daaka eega daakeen booda haga xiqqeessee daaka jechuudha baay'isee osoo hin taane sababni isaallee yeroo ture hafuurri isaa keessaa baduu danda'a waan ta'eef jechuudha buqqisiisin agarsiisa dhiifama harka tokko waan ta'eef natti hin tolle kun fakkeenya akka daakee haala kanaan qaba jechuudha gizee waxii kamuyyuu gootan haala kanaan xiqqeessitanii yoo shiroo maan hin taane inni waxii qimamiin kun fooniif wanta adda addaatiif jedha namni garuu immoo waxii kamittuuyyuu halichaa hin ta'in malee xiqqeessitanii yoo itti gootan baay'ee hojiin keessan hojii filatamaa nyaanni keessan nyaata filatamaa isinii ta'a jechuudha akkatti kidaanii irraa hafuurra hin seensifneen kaa'attanii xiqqeessitanii daakkatanii haala kanaan yoo kaa'attan kun fakkeenyaaf amma baay'ee miti yeroo dheeraa hin turu kuni garuu waggaafillee naaf ta'uu danda'a maaliif baay'eedha xiqqeessee itti fayyadama waan ta'eef giza takkatti bitame amma laalame fakkeenyaaf xiqqoo walitti qicanii ka gurguran suni birrii guddaa fixa kuni garuu haala kanaan bittanii waggaadhaaf yoo itti fayyadamtan gara kaaniin wacii keessan isin irraa qoxxobaa gara kaaniin immootuyyuu mana keessan keessaa waan barbaadan fakkeenyaaf nama soodha dhaabaysa jedhee qimamii kanatti fayyadamuu danda'a qimamii kororimatti fayyadamuu danda'a dirqama dhadhaa san baisuuf gabaan deemu kallattiman isiniin jedha daawwattoota kiyyaa nuuroo akkamitti akka jiraannu wallaaluudha malee jireenya Itoophiyaa akka itti jiraatan hin jiru shamarran biyya Arabaa dirqama Arabumatti deebitii wanti jedhamu suni akkamitti akka jiraannu wallaaluudha akka ka'e malee jireenyi shamarran biyya Arabaatti dhufte bichaaf faallaa hin taane hundi namaatuyyuu inuma jiraata inuma jiralleedha garuu immoo warra biyya Arabaatti dhufetti waan ulfaatuuf akkaataa jireenya biyya keessaa dagatu irraa akka ka'edha jechuudha itti baratuuf yeroo dheeraa namatti fudhata. Akka yeroo dheeraa isinitti hin fudhanne mootu gorsoota adda addaa wanti biyya keessa jiru osuma jirtan firarraa nama isin jaalatu nama jireenya keessan akka isin galtanii jiraattan barbaadurraa hubadhaa isiniin jechuu barbaada fakkeenyaaf namoonni tokko osoo gaafattaniyyuu namni akka isin galtan namni faayidaa isinirraa barbaadu fakkeenyaaf isinitti nama baay'ee ulfaataadha hin galina yoo galtan jireenyi qaala'ee jira akkas ta'ee jira isiniin jechuu danda'a garuu immoo isin sanirraa osoo hin taane nama isin jaalatu nama galtanii akka biyya keessa jiraattan barbaadurraa hubadhaa isiniin jedha jireenyi warra biyya Arabaatti dhufe bichaaf ulfaata miti marmaaf ulfaataadha kunniin nama waan ittiin ulfaanneef akkaataa jireenya waan baraniif akkamitti akka jiraatan waan beekaniif isiniin jedha daawwattoota keenya gorsa yoo isin barbaachise waa'ee biyya keessaa jireenya akkamitti akka jiraatamu waa hedduu yoo isin barbaachise koomeentii naa kaayatii isiniif hin qabadhee dhufa hagadhuma viidiyoo kiyyaan hojii turuu keessaniif guddaa isin galateeffadha viidiyoo biraatiin akka walitti deebinutti ammaaf xumuree jira ani jechuun qimamii akkamitti akka qophaa'u isin agarsiisu osoo hin taane waanuma jireenyatti irraa waan takka isinii haasa'uuf hin dhufe jechuudha daawwattoota kiyya qimamicha duruma hagana barbaachisu irraa qoodee daakee jira waanuma kamiyyuu manatti yoo qophaa'e baay'ee barbaachisaadha fakkeenyaaf irdii haala kanaan kun wanni kaartoon isaatti irraa ka'e akkana jira dhiifama waan qoshaashaa ta'e isinitti fakkaate akka isin hin dabbarre isin jechuu barbaadetti hattan shaayidha haala kanaan waan isin barbaachisu kamuyyuu mana keessatti biyya qopheeffattan baay'ee bakka jireenyi keessan qal'aalii isinii ta'a jiraachuun isin ulfaatu isin jedha daawwattoota kiyyaa ammaaf xumuree jira assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.